bulchiinsa magaalaa Dambidolloo fi aanota ishee keessaa ibsaan torban tokko oliif baduun uummatni rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Jaalawwi Mahammad guutuu gabaasa kana akka ta'anutti isiniif dhiyeessiti. Sirni bulchiinsa aangoo Impaayera Itoophiyaa dhuunfatee maqaa mootummaa biyyattiin of waamu biltsiginnaan rakkoolee tajaajila hawaasummaa lammiilee hundeen furuu dadhabuun uummatni dhiibbaa hawaas dinagdeef saaxilamee rakkoo qaaleensa jiruuf jireenyaa itti dhufe dandamachuu dadhabaa jira. Oduu kanaan wal qabatuunis godina Qellem Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo fi aanota ishee akkasumas gandoota achi jalatti argaman mara keessaa turtii torban tokko ol caaluuf tajaajilli ibsaa hawaasa irraa citee kan jiru ta'uu jiraattotni dubbatan. Sababa baduu ibsaa kanaafis rakkoo keessa jirra kan jedhan jiraattotni magaalattii fi aanota ishee mara keessattis hojiileen humna ibsaan wal qabatan guutummaatti dhaabbatanii jiraachuu fi dhiibbaa isaatiin ammoo rakkoo hanqina nyaataa dabalatee rakkoon tajaajila ifa dhabuu yaaddoo uumaa jiraachuus himaniiru. Rakkoo keessa jirru kana akka nuuf furaniif waajjira humna ibsaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloof irra deddeebiin gaaffii dhiyeessinus hanga ammaatti deebii kan nuuf hin laanne yoo ta'u rakkoo kana furuufis tarkaanfii fudhachaa jiru kan hin qabne ta'uu kan himan jiraattotni. Walumaa galatti qaamni barcuma aangoo Impaayeratti dhuunfatee jiru biltsiginnaan qaama nu geggeessuuf bakka nu bu'u miti jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Baqattoonni Oromoo biyya Jibuutii jiraatan mootummaa fi uummata biyyichaan dararamaa jiraachuu dubbatan. Dabalata isaaf Jaalaa Caaluu Roobaa. Ilmaan Oromoo cunqursaa abbootii irree Impaayera Itoophiyaa baqachuun lubbuu ofii baafatanii biyyoota hambaa garaagaraa keessatti kooluu galuun maatii fi biyya jaallatan irraa fagaatanii jireenya baqaa jiraatan hedduudha. Oromoonni dararaa fi cunqursaa murna garboonfataa PP baqachuun biyya Jibuutii keessa jiraatan rakkoo ilmaan Habashaa biyya sanaa keessatti uumaniin balaa gurguddaaf saaxilamanii jiru. Intalli warra Habashaa tokko daa'ima warra biyya sanaa jala ajjeestee dhabamuu sababa godhachuun kan eegale dubbiin kun ammatti namni Itoophiyaa irra deemuun biyya sana jiraatu hundi akka ba'u mootummaan biyya sanaa labsii godhee ture. Kanuma sababeeffachuun humni nageenya biyya sanaa ilmaan Oromoo hedduu reebuun saamicha irratti gaggeessaa mana hidhaatti darbataa jira. Tarkaanfii mootummaa fi uummatni biyyattii dheengadda eebila 30/2023 eegale kun guyyaa kaleessaa caamsaa tokko itti fufee akka tures barameera. Duula hamaa isaan irratti labsamee jiru kanaan namoonni baay'een qabeenya isaanii dhabaniiru. Namoonni baay'eenis reebichaamaaf saaxilamaniiru. Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'anis mana hidhaa biyyichaa keessatti dararamaa jiraachuu jiraatan biyya sanaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Waraanni faashistii PP godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti ilmaan Oromoo 3 badii tokko malee ajjeesan. Bal'ina isaaf Jaaliraan Gameessaa. Murni uummata Oromoo ajjeechaan sodaachisee osoo irratti hin kahin akka bulaniif hojjechaa jiru. Kaayyoo isaa galmaan ga'uuf Oromoo cufa keessatti lubbuu ilmaan Oromoo akka baalaa harcaasaa jira. Nagaanii barbaanna. Ajjeechaan haa dhaabbatuu fi badhaadhina jechuun miidiyaa irraa gurra kan nama dhukkubsu murni ajjeesaan PP dheengadda eebila 30/2023 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti ilmaan Oromoo 3 badii tokko malee lubbuu isaanii dhabamsiisaniiru. Ilmaan Oromoo waraana sirna nama nyaataa PP dilbata darbe ajjeefaman kun aanaa Saasigaa ganda Fayinee Xaraaniyoo bakka addaa Sharee jedhamtu irraa obbo Laalama Daani'el Kabbadaa fi Alamaayoo Kabbadaa akkasumas guddataa iddoo isaa manaa gadi waamuun ajjeesan. Ajjeechaa suukanneessaa raawwatan malee onuma Saasigaa ganda Odaa Guddinaa keessaa dargaggoo Ermiyaas Guddinaa jedhamu jalaa qarshii 31,275 fi bilbila guddaa harkaan haxaan irraa dhuunfatanii jiru. Murni faashistii kun erga maqaa araaraan jilli murna biltsiginnaa fi abaawwaboo wal argee iyyuu ilmaan Oromoo 30 ol ajjeesanii akka jiran gabaasa Oromiyaa bakkoota adda addaa nu qaqqabuun hubachuun ni danda'ama. Murni faashistii Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa waraanaan dabaaluun gara lixa Oromiyaatti gadi guuraa jiraachuun barame. Dabalata isaaf Jaal Murteessaa Bantii. Murni biltsiginnaa lola waggoota 5 darban waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru. Bakka qaamni sadaffaan jirutti mariin xumurachuun waan itti walii gale fakkeessuun uummata biyya keessaa fi qaamota dhibdee kana furuuf yaalaa jiran go'oomsuun maricha golgaa godhatee lola bifa haaraatiin Oromiyaa irratti banuuf lafa jalaan haala mijeeffachaa jiraachuu sosochii fi tarkaanfii sirnichi fudhachaa jiru ni mirkaneessa. Oduu kanaan wal qabatuun kaleessa jechuun caamsaa tokko bara 2023 biltsiginnaan meeshaalee waraanaa gurguddaa konkolaataa abbaa miila 10 hedduumina qabutti fe'uun gara lixa Oromiyaatti gadi guuraa jiraachuun beekameera. Meeshaalee gurguddaan gadi fe'amaa jiran kunneen taankii, laawuncharii Zuur 23, konkolaataa 50 ol akkasumas meeshaalee dhoksaan dugda konkolaataatti haguugamuun fe'amanii jiranii fi qallaba konkolaataa hedduutti fe'achuun kaleessa galgala sa'aatii 11 irraa eegalanii osoo walirraa hin citin Finfinnee irraa ka'uun bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessa qaxxaamuruun gara lixa Oromiyaatti deemsa eegaluu maddeen gabaasaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya saafaa kanaaf jennee qabannee dhiyaannee asmara.